بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشا درسين كينيا خن كتابة شروطة يقرب دينا إن شاء الله ما ليق الله يقرب كتاب أصولها قبوس نبودة شروط الصلاة في وأركانها وواجباتها أركان الصلاة في واجبات الصلاة جتشو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابنا خنا شروط الصلاة ولا قال صلاة أديسو خيستي إفقلو خيستي خايم داجي شروط يجون ما يتوقف عليه صحة الشيء جن وان فيا تهون شيء لا إسيدان أرقم وأيو إسين جران وني فيا تهو سيدان بيكم نجي namni tokko fayyaa tahuu isaadha ulaagaa qaba. Yoo ulaagaa sanirraa ulaagaa namummaa sanirraa kan takkan jiraanne taate namummaan isaa guutuu miti jechuudha. Sharxii jechuunis akkasuma. maa yatawaqqafu alayhi sihatu shay aw yalzimu maa yalzimu kana jedhan waan isiin argamtu malee shayin takkallee nu fayyaan taane jechuudha. Rammaammee jeniin afaan biraatti afaan Oromoottis ilkees ni jedhama, sharxiis ni jedhama. Sharxiin afaan Arabaati. Ulaagaa afaan Oromootiin rammaammee yookaan immoo ilkee jechuudha. Shuruutu salaa ulaagaalee salaataa himuu keessa kaayamaadha. Waan salaanni yoo isiin hin argamne badurraa isiin tisa'aatuun isiin tun sagalii jee namni hundi barachuun dirqama ta'a. Shuruutu salaati tisa'aatuun ulaagaaleen salaataa sagalii quba qabaadhu jee. Tokkoffaa irratti al-islaamu islaama tahuudha. Namni yoo islaama hin ta'in salaanni irraan qeebalama. Wal-aqlu aqlii qabaatuudha. Yoo aqliin qabaatinoo maraa taate salaanni irraan qeebalama. Wattamyiizu addaan beekuudha. Ijoollee irraa nama guddatee tahuudha. Ijoollee sabiyyii ta'uu dhabuudha jechuudha. Ijoollee addaa baafatte amata 12 13 ol taate ta'uu qaba. Wattamyiizu taachi gadiitii sirrumaa qeebalamaa. Gin ijoollummaa irraa bahuudha qabaa jechuudha. Sharti sana taate. Warafacu alhadathi wudu'a guuttatuudha. Hadasa firraa deemsisuudha. Hadasa gujan hadasni xiqqaa fi guddaa jira. Hadasni xiqqaan akka hafuurri jaran namarraa bahu fincaa'uu fi kan kana fakkaatanidha. Hadasni guddaan ammoo akka janaab ta'u dhiigni dhalaa dhiigni heddiidha nama dhufuudha. Kanneenidha. Wa izaalatu najaasa najisa firraa deemsisuudha. Eeysarra wa izaalatu najaasati najisa firraa oofuudha. Qaamarraa bakkatti salaaturraa akkasuma uffata ittiin salaaturraa jechuudha. Wasatrul awrati awraa qaama fi sattaratuudha. Qaanyii qaama ofii sattaratuudha. Wadukhulul waqti gizeen salaataa seenuudha. Osoo gizeen salaataan seenii yooniin salaateette salaanni sirraan qeebalamu jechuudha. Wadukhulul waqti gizeen salaataa seenuudha. Wastiqbaalul qiblati ammallee qiblaa garagaluudha. Osoo qibla garagalaniin salaatee ni feette salaanni hin ta'u jechuudha. والنية نية في ذاتودا جي. الشرط الأول شرط دراء الإسلام إسلام تهودا جي. وضده فالان إسلام النادا الكفر ربي تكفرودا قال ربي ديدودا ربي نبي جتشودا أجج ربي فرشو ديدودا جي. هايا والكافر عمله مردود كافر خنا هجين سالا إسرد يفهمتودا جي. كافر طوّن كان هند سانيتو وجي دلقان ساني رد يفهمتودا ولو عمل أصون اللي دلقي أي عمل دلقو ما فدي أصو دلقي دلقان ساني رد يفهمتودا نصدق تامي الدنيا بوتو ما صدقني نصوم منامي أمتا بوتو ما صوم مني نصلا تامي ما أدى في جلبسا أكا سجود رئيمان تاني. Salaan irraan qeebalamu, ibadaan irraan qeebalamtu,
خيرين إني دلقران كيبلمو والدليل قوله تعالى قنرت رقان جج ربي قلتهيتي حيه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان للمشركين مشرك توطاف ملو مشركا فكات مشركا انتهوا أن يعمروا جراجسون مساجد الله مسجد ربي جراجسون إساني في ملو إسان الرملو إسان الرايس فكاتو إسان الرايس إنك إبلا مجي مسجد ربي جراجسون صلاة ناتاتو جارون هاتاتو وات صدقة ناتاتو شاهدين على أنفسهم بالكفر lubbuu isaanii irratti ragaa ba'uu haala ta'aniin bilkufri kufrummaa isaan kaafira ta'uu jechuudha. Ulaa'ika ummanni kufrummaa irratti ragaa ba'e rabbitti kabre san dalagaan isaanii irraan qeebalamne san habitat a'maaluhum dalagaan isaanii duraa badde wafi naari hum khaaliduun ibiddatti gubachuu jiraatanii iji. وقوله تعالى أما سيتش ربيتي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا رقمت همله فين جي إلى ما عملوا قروان كافر دلقون همله نهونه من عمل دلقارا فجعلناه نقون دب دلقا ساني نقون هباء منثورا كيف فجاتوا لقوني نجي هاي إن شاء الله ورمسا الراح ستي وقبا بني بريدارا ترسيتي أنتو ولدي من إن شاء الله يو ربي نولا في سي اتفوف نتها ولا قالين صلاة وانا كان برباجساتي أفاني ردي حفظوا قبنا من هندي مارتو إسلام ما نمر بالليسا مارتو صلاة نمر بالليسا مارتو ودو نمر بالليسا وانتو تكنا كنا خنا نمني وصو علمين قراني وصو كتابين قراني كتابن gurguddaa kana hundan qaraane tana afaan irratti hafadhii beekuu qaba. Kuni ilmaan nabii kan taatu, abboon nabii kan taatu. Shartii jechuun waayyoo isiin takka badde salaanee feeqee durraa. Arkaana jechuun akkasi. Waajibaata barachuun akkasi. Kanaaf waan islaam ayye sagaleen kiyya jira. Wayaan maan taphatee taate insha Allah. Jabaadha ayye.